Ashama harka fuunee jirra jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii Abbush Moobaayil Appatu baga nagaan dhuftan isiniin jecha. Viidiyoo irraa keessatti akkaataa paaswordii wifi keenyaatti jijjiiranu isinitti agarsiisa. Paaswordii wifi keenya salphumatti jijjiiruudhaaf wanti nu beekuu qabnu jalqaba IP isaa beekuu qabna jechuudha. IP isaatiin seennee jijjiirra waan ta'eef IP isaa qabannee IP isaa duuba kanatti arganna. Duuba kana erga bantan booda duuba irratti maxxanfamee jira IP'n isaa. IP isaa duuba kanarratti maxxanfamee jira, as keessatti argattan jechuudha. IP'n isaa asirra jira. IP isaa qabattan jechuudha. Lakkoofsa IP isaa qabattanii lakkoofsa IP isaa erga qabattan booda wifi keessan bilbila keessanii wal quunnamsiiftan. Wifi keessan erga bantan booda bilbila keessan irratti connect gootanii bilbila keessan irratti connect erga gootan booda gara Chrome deemtan. Browserri kamiyyuu ni ta'a, browserri internetaa kamiyyuu ni ta'a. Garuu immoo yeroo hedduu Chrome fayyadamna waan ta'eef anamma Chrome irraa isinitti agarsiisa. Chrome irra erga seentan booda iddoo search kanarratti IP isaa barreessitan, lakkoofsa IP isaa iddoo search kanarratti barreessitan. Hedduun isaanii wal fakkaataadha. Isin lakkoofsa IP keessanii osoo hin dogongoriin asirratti iddoo search kanarratti barreessitan. Kan koo amma 192 jedhee eegala. 192 tuqaa 68 jedhee kan eegalu kana jechuudha. IP keessan jalqaba itti barreessee waan jiruuf asirratti naaf ba'e. Isinillee osoo hin dogongoriin irratti barreeffachuu qabdanii achi booda search gootan. Haala kanaan search yoo gootan achi booda akkanatti search yoo gootan username fi password isin gaafata. Jalqaba irratti jijjiiramee yoo jiraate kama jijjiirtan san isin gaafata. Garuu amma dura hin jijjiirre taanaan adminidha kan gootan. Hundi isaatu adminidha. Admin jettanii gootan username kan jedhu kanarratti admin. Password kan jedhu kanarratti illee admin jettanii gootan. Achi booda login gootanii achi booda haala kanaan isiniif banama. Kunoo akkuma argaa jirtan nuuf banamee jira. Achi booda advanced kan jedhu kanarratti al tokko click gootanii achi booda advanced kan jedhu irratti click erga gootan booda modify password kan jettu as ni jirti. Modify password kan jedhu kanarratti click ni gootu. Achi booda asirratti maal isiniin jedha old password fi new password jedhee isin gaafata jechuudha. Kan jalqabaati irratti old password kan jedhu kana password jalqaba fayyadamaa turtan itti galchitan. Old password kan jedhu kanarratti jechuudha. Amma password jalqaba fayyadamaa ture itti galchee jira. Itti aansee immoo password haaraa jijjiiruu barbaadu san itti galcha jechuudha. Password dura fayyadamtanii fi password haaraa erga galchitan booda maal gootanii gara jalaa kana save kan jedhu ni jira. Save kan jedhu kanarratti al tokko click gootanii achi booda jijjiiramee jira jechuudha password wifi keessanii. Haala kanaan salphumatti password wifi keessanii jijjiirachuu ni dandeessan isiniin jedha. Viidiyoon irraa isiniif qabadhe dhufe kanuma hanga viidiyoo itti aanu nagaan turaa turtii gaarii isiniif haa ta'u.